Qadir martuu eessa dhalate? Qadir martuu harargee bahaa gamas Kottaadhaati. Sirreeffanne malee. Harargee bahaa ganda gamas Kottaadhaati. Ammoo akkasumatti beeka gaambee kutanaa. Hayyee bareedduudha. Hayyee naani gaafii takkaan si gaafadha. Gaafattu. Ittiin si banaaf jechuun. Deebis. Weellistuun tun eenyu? Beeito. Hayyee dhaggeeffattoota keenya irraa dhageessa. Hayyee inni kunoo. Inni kunoo eenyu? Weellisaan kunoo eenyu? Isaan namee waliin taphatan maqaa isaan beektu. Maqaa isaan beektu. Hayyee gaaffii barnootaa keessaa si gaafadhu. Gaaffii nan dandeenya nan gaafatanii. Kudha shan ida'uu soddomii afurii meeqa? 15 ida'uu 34 ma. Ni danda'a. Deebi sigaa deebi. Daqiiqaan si ilaala. Hayyee gaafuma herregaa tanatti si deebi'a. Lama ida'uu afurii ida'uu shanii baay'isu lamaa meeqa? Gaaffii biraatti si dabra eega tanatti dabde. Gaaffii biraa tanatti si dabru. Ati waa'ee seenaa keessanii dandeessaa? Jaarraa abbaa gadaa wallaaltu. Gaaffii takkaan si gaafadha. Gaaffiin tanumaanii si gaafadhee wajjinaanii gaafadhee wajjin wal fakkaatti. Akaakoon intala buleetii ta'eetii siif maal ta'a? Intala buleetii ta'eetii siif maal ta'a? Akaakoon intala obboleetii ta'eetii. Intalti ta'e ilmoo qabdi. Intalti akkaan siin jee akkasii miti. Akaakoon intala laal akaakoon intala obboleetii ta'eetii. Akaakoon intala siif maal ta'a? Hayyee gaaffii biraatti si dabra. Gaaffii biraan si gaafadha. Gaaffii sirbaatiin si gaafadha. Weellisaa kana naa deebita. Weellisaan kun eenyu? Hayyee eenyu weellisaan kun? Hin beektu? Nama gaafadhu siin hin jenne bar. Hayyee gaafuma wal fakkaatu si gaafadhan mallee. Weellistuu tana naa himta. Weellistuun tun eenyu maqaan ishiidha?
Hayyee weellistuun tun eenyu maqaan ishiidha? Weellistuun tun maqaan ishee eenyu? Maashaallah hayyee bareedudha. Gaafii takkaan itti si gaafii seenaa ni dandeessaa? Khadiir martuudhaa isa dhalate? Sagalee ol jiidhi. Khadiir martuu isa dhalate? Harargee baatirraa isa dhalate? Dadarirraa? Dadar dhugaadha. Dadarri dhalate harkattee jirta isa dhalate? Baroodaan dadarii ma hayyee si gaafadha gaafiin herregaa akkam jetti seete 34 meeqa? Dafigaa yeroo gabnuu wajji dafnee xumurra. Olji sagaleenis sagalee teete akkana dhageeffattoonni kan sirrii dhaga'utti dubbadhu. Soddomii afur ida'uu 15. Dafiga. Gaafii takkaan si gaafadha. Obboleettiin abooteetii siin maal taati? Gaafii reefuun tanaas keessan fiduun dhorkaadha akka seeraatti adabamuudha qabdi. Weellisaa tokkoon si gaafadhaati naaf deebite. Dhaggeeffadhu. Eenyu weellisaan kun? Dhaggeeffadhu itti siibanu. Eenyu inni? Baqqalaa Garbaa sirba baase. Ayyee gaafii takka. Gaafii takkaa si gaafadha. Dhageesse? Weellisaa kanaan si gaafadha. Ittiin si bana ittiin haa deebisettee mi? Eenyu weellisaan kun? Weellisaa tokkoon si gaafadha. Dhageesse? Eenyu weellisaan kun? Eenyu weellisaan kun? Aboo weellisaan kun eenyuun siin jee? Ifto? Eenyu weellisaan kun? Dafiga yeroo qabnu wajji deemuu qabna.
Hayyee xumuree mee jira hayyee amma hayyee kabiraa si gaafadha. Weellisaan kun eenyu? Adiir Martuu. Hayyee harkattee jirta gaafii tana? Harkattee jirta. Weellisaan kun eenyu? Weellisaan kun eenyuun jedhe? Eenyu inni kun? Eenyu? Eenyu inni weellisaan kun? Eeka? Eenyu maqaa isaatiin barbaade? Akka inni iyyuu hin barbaanne. No. Kayyuu kun eenyu weellisaa kana mee deebisi. Si dhabuun dandeef duraayi. Eeftuun gaafadhe. Eeftuu eenyu? Deebisi fixadhu. Eenyu? Hayyee sagantiin sirra dhumtee jirti. Hayyee naan ittiin dabala naanni. Hayyee dhaggeeffadhu ati. Eenyu weellisaan kun? Artistii Leencoo Abdii Qor harkattee jirta. Hayyee gaafii takka wal fara sirnaan dhaggeeffadhaa isin lachuutu. Isin lachuu bakka takkaa dhaggeeffadhaa sirba kana. Weellisaan kun weellisaa jaalatamaadha uummata Oromoo biratti. Weellisaan kun eenyu? Weellisaa jaalalaati. Weellisaa kana isin lachuu keessaa amma naani weellisaa waan iftuun gaafadhaa. Iftuu weellisaan kun eenyu? Farahaan. Hayyee ati naani haa ta'u? Hayyee isin lachuu adda baasu koomentii alatti adda isinii baasanii. Ana asirratti waan murtii kan dandeenye jecha. Dhaggeeffattoonni keenya koomentii alatti gaafii kana isinii deebisanii. Dhageessanii? Gaafii nan isin gaafadhe asirra dhiyaatanii waan na deebistanii galatoomaan isin ijaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin waan qabaattan dhaammattu yoo qabaattan dhaammadha. Isin lachuutu carraa isin kanneetiin jira. Ayya. Nagaa kabajamtoota keessatti baasireen waaqayyoo keessanii hedduu galatoomaa. Saanaa wanta harmaanii jiran waaqayyoo keessatti hedduu galatoomsiin jenna waan biraan kan. Hayyeeftu haa ta'u? Anillee akkuma isin galatoomin galata argadhu wajjin akkanatti waltee waliin bu'aaru manaaf akka nu galatoomin galatoomfannaa. Saanaa keenya yuutuubii Wantoota keenya akkuma armaan gaditti gaafiilee babbareedduu gaafadhe kanaati. Kanaafuu waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Torban yoo rabbi jee qophii biraatiin qabannee hanga walitti deebinutti nagaa nuuf jiraadhaa. Chaanaala keenya boonsaa ornaanii jechuudhaan gasseenaa bakka diintuu sana hin sodaatin alaa dheq itti godha. Hanga torbee walitti dachaanu inshaallah nagayaan jiraadhaadha. Horaa bulaa geebanaa isiniin jaa ana obboleessa keessan boonsaa Haamid nagayatti jiraadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan nagaa fayyaa jirtanii
kabajattoota jaallatamtoota hordoftoota boonsaa hormaanii. Galatoomaa obboleen kiyyaa akka bakka ishee fayyaa qabdan argeen qabaa. Chaanaala kana chaanaala amma lafaa ol deemu jiru waan ta'eef waan